hojii sadaffaan. Dhimmi barnootaa kun dhimma egeree keenya. Amma kaleessa barannee qophoofni har'a hojjechaa jirra. Har'a ammoo amma barannee qophoofnu boru taana. Kanaaf Oromiyaa cimtuu ijaaramte. Itoophiyaa badhaadhinni keessatti sadarkaa olaanaa irra gahe qabaachuudhaaf ijoollee keenya barsiisuu fi qopheessuun ijaaruun baay'ee murteessaadha jechuudha. Walitti buusanii wal waraansisu warra barbaadanii jira. Oromoodhu. Bara kana keessa jaarraa 21ffaa keessatti Oromoo akkamitti waraana? Hin danda'amu. Oromoon Oromoo akkamitti tuffata? Amma iddoo tokko tokkotti Oromoo akka tuffatu godhanii jibbiinsa akka jiraatu godhanii inni kaanis inni afarsa. Miidiyaa diinatu kana gabaasaa oole. Kana eeyyamuu hin qabnu akka Oromoo. Oromoo keessatti tokko kabajamee tokko jibbamuu hin danda'u. Oo jibbamne waliin jibbamna. Oo jaalatamne waliin jaalatamna. Oo kabajamne waliin kabajamna. Oo salphannes waliin salphanna. Kanaaf dhimmoota tokkummaa Oromoo diigan kamiifuu balbala banuu irra jiraatu. Tokko nufaasee obboleessa keenya tokkoon tuffata taanaan nu lachuu tuffachaa jira kana bara. Tuffiin hamaanuu isa. Tokko nu jaalatee tokko jibbaa jira taanaan Oromoo tokko jaalatee tokko jibbuun akkamitti danda'ama? Hin danda'amu. Tokko Oromoon wal keessa deemee wal keessa qubatee wal keessa hojjetee wal keessa jiraatee hojjechuu qaba. Akkasittidha kan Oromummaan keenya ijaaraa deemne jechuudha. Ebeluu achidha ebeluu asidha. Caasaa keenyarraa utuu nafin jechuudha. Kun sirrachuu qaba karaa qabachuu qaba jechuudha. Maaliif kun kaansarii tokkummaa Oromoo diigu waan ta'eef. Kanaaf eeyyamuu qaba. Kanaafuu tokkummaa Oromoo keessoo isaatti cimsaa deemu paartiidhaan haa ta'u amantaadhaan haa ta'u gosaan haa ta'u garaagarummaa jiran gadi buufnee dhimmoota waloo san irratti tokko. Hojii sadaffaan. Dhimmi barnootaa kun dhimma egeree keenya. Amma kaleessa barannee qophoofni har'a hojjechaa jirra. Har'a ammoo amma barannee qophoofnu boru taana. Kanaaf Oromiyaa cimtuu ijaaramte. Itoophiyaa badhaadhinni keessatti sadarkaa olaanaa irra gahe qabaachuudhaaf ijoollee keenya barsiisuu fi qopheessuun ijaaruun baay'ee murteessaadha jechuudha. Isaaf isin biratti waanti hojjetamuu qabu barnoota irratti waan gurguddoo shaniin kaasuu barbaada. Tokkoffaa fi inni duraa manneen barnoota bu'uura boruu irratti hojii jalqabdan cimsitanii fufuudha. Ganda keessan keessa oo xiqqaate manneen barnoota bu'uura boruu 2-3 jiraachuu qabu. Bal'ina gandaa gidduugaleessa godhatee haga 4-5 deemuu qaba jechuudha. Kanaaf hojii ijaarsa manneen barnoota bu'uura boruu jalqabdan sadarkaa hundatti itti fufsiisuu qabdu. Sadarkaa hundatti agreesiivili itti fufsiisuu qabdu jechuudha. Inni kun hin ta'u taanaan egereen qabu. Rakkoo kufaatii sirna barnootaa keessa jirus hiikuu hin dandeenye. Uummanni keenyas lakkoofsa qofa ta'a yoo hin baranne. Yoo barate humna ta'a. Kanaafuu isa kana sirriitti lafa qabsiistaniitti deemuu qabdu. Ijaarsa isaa. Lamaffaa barnoota irratti kan akka isin xiyyeeffatan kanan barbaadu manneen barnoota jiran manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa isin bira jiran sadarkaa lamaffaa isin bira jiran haaromsuudha. Qe'ee isaanii sirreessuudha. Kutaa dabalataatti dabaluudha. Laayibraarii ijaaruudha. Wantoota kanaaf barbaachisan dhiyeessuudha. Kan irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabdu jechuudha. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa tokko kufaniiru. Dadhabaniiru. Isaan kana tajaajila lammummaatiin sosochii bal'aa gootanii manneen barnoota bu'uura boruu irrattis manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa keessattuu deebistanii haaromsuu, ijaaruu, gurmeessuu, laabraarii saaquu lamaffaa kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabdu. Sadaffaa barnoota irratti hojjechuu qabdan nyaata barataati. Nyaata barataa barana raajii hojjettanii itti buusaa gonnofaadhaan. Isa kana bara dhufu haala adda ta'een ammaa jalqabnee qophoofneetti deemuu qabna. Lafti manneen barnootaa keessa jiru hundumtu qotamuu qaba. Mana barnootaa keessa lukkuun akka horu gochuu qabna. Dama dammeessuu qabna. Saawwan horsiisuu qabna manneen barnootaa keessatti. Maaliif ijoolleen yoo nyaatte malee hin ta'u. Namni amma sammuunsaa keessattuu daa'immaadhaan nyaate gabbata sammuunsaa. Yoo naa ol guddannu qeessuma biqilchina malee sammuun keenya hin dabalu. Sammuun namaa guddatee waa qabachuu kan danda'u yoo nyaate qofa daa'imummaatti taate. Keessattuu daa'imummaa isaatti. Daa'imummaa erga haadha isaatii baheerraa kaasee ijoolleen yeroo dhalattu yaa sabaa nyaachisuu qabna. Sammuun hin nyaanne garaan hin nyaanne sammuu gaariin hin guddisu. Sammuun daa'immanii immoo kan guddatu dhalatanii haga waggaa 7-8 gidduutti. Kanaan booda wanti itti daddabalamuu qabaa garuu dhimmi murteessaan
parsantii 90 dhaloota kan ijaaru guyyaa dhalatti haga waggaa 8tti. Isaaf nyaata barataa cimsuu isa qofa miti. Ijoollee qeeqee booda nan kaasa qeeqee itti dhalatte irratti xiyyeeffannoo jechuu qabna jecha. Nyaatni barataa immoo jiraachuu qaba. Kana yoo goone sammuu gabbate qabaanna. Sammuun gabbate waan gaarii yaada. Teknoolojii buqqisiisa. Siyaasa gaarii hojjeta. Diinagdee hooggana. Raajii hojjeta. Saba isaatiif furmaata ta'a. Ofiifis furmaata ta'a. Dhalootaaf furmaata ta'a. Kanaafuu sadaffaa buusaa gonofaa irratti xiyyeeffatanii nyaata barataa akka dhiyeessitan ta'uu qaba jechaadha barnoota irratti. Arfaffaa barnoota irratti kan isin hojjechuu qabdan qabxii fooyyessuudhaaf manneen barnoota keessattuu haayiskuulota isin bira jiran manneen barnoota sadarkaa lammaffaa isin bira jiran amma manneen barnoota sadarkaa kutaa 8tti isin bira jiran barsiisota giddugaleessa godhatanii jabaatanii hojjechuu qabdu. Qo'achiisuu ijoollee kutaa 12 isin biraa qoraman kutaa 11 jiran 10 jiran jajjabeessuu hordofuu rakkoo isaanii hiikuu itti siqxanii akka isaan qabxii isaanii fooyyeffatan qo'atan gochuu qabxii fooyyessuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuun isin irra jiraata jechuudha. Kana yoo goone malee baay'ee rakkisaa ta'a. Arfaffaa kanarratti barnoota irratti akka isin xiyyeeffatanii barbaada jechuudha. Shanaffaa fi inni dhumaa dhimma barnoota irratti akka isin xiyyeeffatan kanan barbaadu manneen barnoota keenya fi sirna barnootaa keenya itti siqeenyaan akka hooggantan. Hoogganuu qabdu isin. Maatiin gamtaan maatiif barataa cimaa jiraachuu qaba. Gamtaan maatiif barataa cimaan hin jiru taanaan hawaasni itti siqee barnoota hin hoogganu taanaan maatiin keessatti gaheen qabatu taanaan barsiisonni kophaa isaanii homaa gochuu hin danda'an. Isaanis humna argatanii bu'aa barbaadamu fiduu kan danda'an sadarkaa sanitti isin yoo itti gargaaramtanii hojjettan qofadha jechuudha. Kanaaf shanaffaa irratti kan barnoota irratti kan isin yaadachiisuu barbaadu kanadha jechuudha. Kanaaf barnoota hojiin sadaffaan hojii tokkoffaan ijaaramuudha. Hojii lammaffaan dinagdeedha. Hojii sadaffaan barnoota jalatti waan shaniin kaase tokkoffaa manneen barnoota bu'uura boruu amma qabdan irratti dabaltanii ganna kana raajii hojjettanii ganda keessan keessatti 3-4 manneen barnoota bu'uura boruu akka qabaattan gochuutu isinirraa eeggama. Kan lammataa manneen barnoota jiran keessattuu sadarkaa tokkoffaa dadhabanii caccabanii jiran deebistanii haaromsuudhaan laabilarii saaquudhaan qe'ee isaanii sirreessuudhaan akka isaan lafa qabatan gochuutu isinirraa eeggama. Kana gochuudhaan akka caalmatti manneen barnootaa ijoollee simachuu danda'an gochuu qabdu. Sadaffaan nyaata ijoolleedhaaf barattoota keenyaaf nyaata dhiyeessuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabdu. Hojii amma jalqaban kun cimeetti fufuu qaba. Arfaffaa qabxii barataa fooyyessuudhaaf barattoota giddugaleessa godhatanii xiyyeeffatanii irratti hojjechuu qabdu. Shanaffaa manneen barnootaa keenya immoo gamtaa maatiif barataadhaan qixaan sirriitti hoogganuu qabdu jechaadha. Hojii sadaffaan kana. Hojii arfaffaan humnoota waloo jennee lafa keenya sanatti gargaaramuudha. Humnoota waloo sirna ijaaraa jiru keessatti tokko sirna mootummaa ijaaraa jennee madakaatti amma gandaatti ganda dabalate. Lammaffaa immoo isa cinaatti sirna dabalataa ijaaraa jenne. Sirni dabalataa sun immoo aadaa fi duudhaa uummata keenya giddugaleessa godhachuudhaan ijaaraa jenne. Isaan kana qixaan lafa qabsiisuu qabna. Dhimmoota keessattuu arfan. Tokkoffaan fi inni duraa gaachana sirnaati. Gaachana sirnaa ganda keessan keessatti ijaartan sirriitti leenjisuu, gurmeessuu, qorachaa deemuu, lafa qabsiisuu, ergama isaa akka bogochuu nu barbaachisa. Maaliif uummanni hin ijaaramne, uummanni hin dammaqne, uummanni hin ijaaramne, uummanni hin hidhanne erguu gahuu hin danda'u. Kanaafuu uummata keenya dammaqsuu barbaachisa. Isa dammaqisan ammoo ijaaramuu qaba. Dammaquudhaan qofa humna ta'uu hin danda'u. Ijaaramuu qaba. Ijaaramuudhaan qofas humna ta'uu hin danda'u. Hidhachuu qaba. Hidhachuu irratti uummanni keenya wal gargaaree wal hidhachiisaa deemuu qaba jechuudha. Akka uummataatti. Akka nama dhuunfaatti miti. Akka uummataatti. Kanaaf gaachana sirnaa irratti nageenya keenya waloo mirkaneessuudhaaf humna waloo kanatti tokkoffaa fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaafuu ijaarama ammoo ture deebitanii sakatta'uudhaan, sirreessuudhaan, qulqulleessuudhaan, deebisanii reorganaayiz gochuudhaan ajandaa isa duraa gootanii itti deemuu qabdu. Lammaffaan mana murtii aadaati. Manni murtii aadaa cabiinsa hawaasummaa nu keessa ture akkamitti akka fayyisaa jiru isin bira jira waan ta'eef isin caalan beekuun. Iddoon ijaaramnetti dafaa ijaaraa xumuraa. Iddoo ijaaramanitti immoo sirriitti jabeessaa. Sirriitti jabeessaa. Keessattuu mana murtii aadaa yoo cimsine sadarkaa gandaa fi aanaa jiru yoo cimsine rakkoo cabiinsa haqaa naannoo keenya jiru hin hiikna guututti hiikna. Hundaa ol immoo
aadaan uummata keenyaa hin deebi'e iddootti. Safuun uummataa hin deebi'e iddootti. Safuun ikkoo kan cabaa jiruuf namni safuu yoo cabse adabu hin jiru. Akka Arsii keessatti jedhamu namni mukeessu hin jiru. Kanaaf aadaan yeroo deebi'u wal kabajuu dhufa. Safuutu dhufa. Namaaf, waaqaaf, hiriyaadhaaf, hangafaaf, jaarsaaf, jaartiidhaaf safuu dhufa. Kanaaf isa gochuudhaaf immoo manni murtii aadaa kun humna guddaadha. Kanaafuu isa lafa qabsiisutu isinirra jiraata jechaadha. Himata sadarkaa federaalaa ga'anii hiikoo dhaban hunda hiikoo kennaa jiru jaarsoleen biyyaa keenya. Isa kana sirriitti manneen murtii aadaa lafa qabsiisuun nu barbaachisa jechaadha. Sadaffaa buusaa gonnofaadha. Buusaa gonnofaa hawaasni keenya hunduu miseensa buusaa gonnofaa ta'uu qaba. Midhaan kennuu qaba barattootaaf, ijoolleedhaaf, ijoollee nyaachisuu qaba. Sadarkaa hundatti uummata keenya fayyadamaa godha waan ta'eef gogiinsa yeroo jiru kennu isaan dandamachaa jirra waan ta'eef buusaa gonnofaa miseensa gochuu qabeenya walitti qabu keessattuu aanaa jirru keessatti achumatti walitti qabnee achumatti akka ijoolleen keenya nyaata barataa argatanii nyaatan gochuu sirna sana lafa qabsiisu akka biyyaatti akka naannootti kan jiruuf immoo iddoo tokkotti gurmeessinee itti gargaaramuun nurraa eegamaa. Sadaffaa buusaa gonnofaa rakkoo hawaasummaa waloo keenya hiikkachuudhaaf itti fayyadamuu nu qaba. Arfaffaa fi inni dhumaa humna waloo keessatti tajaajila lammummaadha. Tajaajila lammummaadhaan akka sila kaase misooma Oromiyaa bu'uurarraa jijjiiraa jirtu. Oromiyaa bu'uuraan ijaaraa jirtu. Isa sirriitti seektaroota hafan irratti gargaaramnee dinagdee keessatti kaase seektaroota hafan irratti fayyadamnee karaa qabsiisuu qabna jechaadha. Kanaaf arfaffaan humna waloo keenya qixaan gargaaramuun nurraa eegama jechaadha. Humna waloo yeroo jennu